Alqabarratti baga gammaddan koina hanga irratti master kompaatii irratti walitti qabattan gara maallaqatti yoo deebi'u meeqa akka ta'u jechuudha salphumatti master kompaatiin shallagee lafa isinii kaa'ee jira gaafii namoota baay'ee kan ta'e master kompaatii irratti taaptaap godhuu malee yoomuma gara maallaqatti nuuf jijjiirama akkasumallee kana hundarraa kan nama dhibu isin warra asirratti waa barsiiftan ufii keessanii kophaatti maallaqa irraa fudhattanii nummoo akka nu irraa hin baafanne taaptaapi godhan hunjaa ooltan jettanii gaafii adda addaa kan na gaafattan jechuudha har'ammoo osoo akkas hin ta'in jechuudha waan dhugaa ta'e isiniif qabadee dhufeetin jira hamister kompaatiin eebbifame moo hin eebbifamne gara maallaqatti ni jijjiirame moo hin jijjiiramne yoo jijjiirame yoo akkamitti irraa fudhatuu dandeenya kan jedhu hundaa'u viidiyoo kana keessa argattu baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. jalqabarratti gara telegiraama keenyaa deemnee hamaster kompaatii keessa seenuu qabna eega keessa seentanii asirratti waa lama dirqama kan beekuu qabdanii fi guutuu qabdantu jira jechuudha tokkoffaa irratti hamaster kompaatii keessa eega seentanii asirratti gadi buutanii airdrop bita jettu tanarratti yeroo tokkoof kiliik gootu sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti kan isin beekuu qabdan jechuudha waalitii keessanii fi hamaster kompaatii wal qabsiisuu qabdu konneekti walirratti godhuu qabdu jechuudha namoonni walirratti konneekti hanga ammaa hin godhatin viidiyoo isaa hojjetamee jira viidiyoo kana jala argattu linkii isaa viidiyoo san daawwattanii walirratti konneekti godhatu ni dandeessu waalitiin keessa yoo walirratti konneekti isiniif ta'ee jiraate haala kanaan isiniif dhufa yoo haala kanaan isinii dhufe waan tokkollee hin gootan keessaa baatan konneekti yuurtoon waalitii isiniin jedhuu qaba guutumattuu keessaa baatan of duuba deebitu jechuudha as keessaa baatanii eessa dhattu waalitii keessan keessa dhattu lammaffaa irratti jechuudha waalitii keessan profaayila keessan irratti eegachuu kaastanii haala kanaan isinii dhufa waalitii jedhee irratti kiliik gootu. Waalitii keessan keessa eega seentanii haala kanaan isinii dhufa settingii tokko kan isin ilaaltanii as keessaa bahuu qabdantu jira jechuudha jalqabarratti birrii hanga daladdan ilaaluuf jechuudha salphaatti dura isteeppii lamaan kana sirreessuu qabdanii jechuudha waalitii keessan keessa eega seentanii gubbaa kanarratti mallattoo settingii yookaan tuqaan sadeen ni jirti irratti cuqaastu settingii bakka jedhu irratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan isinii dhufa daawwattoota kiyya isuma tokkoffaa kanarratti toon ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootu sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha jala kanatti gadi buutanii waalitiin keessan haala kanaan dhuma irratti connected apps yoo isiniin jedhe sirriirra jira waan tokkollee hin tuttan as keessaa baatu ammallee sana booda kallattii maan gara toon keebarii keessan keessa seentu jechuudha toon keebarii akkamitti akka banattan jechuudha viidiyoo isiniif dalagee jira isa kanallee viidiyoo linkii isaa asuma jala argattu jechuudha description box irra isiniif kaa yookaan telegiraama kiyyara argattu ni dandeessu kanaaf waan amma toon keebarii yeroo tokkoof irratti cuqaaseen keessa seena sana booda haala kanaan nuuf bana toon keebarii keenya keessa seennee jira jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha kiriptoowwan adda addaa jechuudha gatii isaa kamtu qaalii fi kamtu rakkisha kan jedhu jechuudha hundaa'u as keessatti argattu jechuudha daawwattoota kiyya kanaaf haala kanaan eega keessa seentanii fakkeenyaaf keessan haala kanaan yoo isinii fiduu baatillee daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif hin fidu jechuudha amma fakkeenyaaf kiyya asirratti waan hin dalagee jiru natti argisiisaa jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo as keessatti karaa lamaaniin isin argisiisa tokkoffaa irratti profit per hour hamaster kompaatii irratti dalaganne gara maallaqatti yoo jijjiiramu meeqa ta'a kan jedhuuf akkasumallee kan koina walitti qabannee taap godhanne jechuudha miliyoona meeqallee yoo qabaatan meeqatti akka jijjiiramu hundaayyuu iddoo tokko miti asuma keessatti isin argisiisaa jechuudha nafaana bu'a tole daawwattoota kiyya asirra eega dhuftanii gubbaa kanarratti qastiin ni jirti jechuudha fakkeenyaaf keessan akkam jedhee isinii dhufa keessa yeroo jalqabaatiif haala kanaan isinii dhufa jechuudha fakkeenyaaf kiyya reefuun tana waan hin dalage asirratti natti mul'isaa jira amma immoo namoota haaraa jechuudha yeroo haaraa walirratti konneekti godhuuf deemtanii fi hanga daladan akkamitti akka itti ilaaltan yeroo jalqabaa akkamitti akka itti seenuu dandeessan akka isin bartaniif isin argisiistutti jira jechuudha waalet kan jedhu gubbaa kanatti ni argattu yeroo tokkoof irratti kiliik gootu sana booda haala kanaan jala kanaan isiniif dhufa fakkeenyaaf amma kiyya asitti hamaster kompaat kan jedhu kun jechuudha ani duraan asirratti wal qabsiisee waan hin jiruuf asitti naa dhufe keessan asitti isiniif hin dhufu waa lamaatu asitti isiniif dhufa waalet kan jedhuu fi akkasumallee waalet W5 kan jedhutu isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu isin maal gootanii kanuma hundaa dhiistanii jechuudha asirratti gadi buutanii add wallet kan jedhu ni argattu yeroo tokkoof irratti kiliik gootu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa ni wallet isiniin jedha fakkeenyaaf asirratti waalitii haaraa yoo kireet godhuu barbaadan mallattoo pilaasii tana cuqaastanii jechuudha haaraa waalitii haaraa lafa banatuu ni dandeessu jechuudha kanaafuu anama waalitii haaraa banuu waan nan barbaachifneef jechuudha koina hamaster kompaatii irratti walitti qabadde gara maallaqatti yoo shallagamu meeqa akka ta'u ilaaluuf hin deema waan ta'eef jechuudha asirratti gadi buutanii watch account tajettu tana ni argattu jechuudha isarratti yeroo tokkoof kiliik gootu jechuudha sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa
jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe bakka sarchii kanarratti osoo hin dogongorin jechuudha maqaa Hamster Kompaatii asirratti ni barreessitu jechuudha. Osoo waan tokkollee hin dogongorin haala kanaan jechuudha Hamster Kompaat jettanii ni barreessitu jechuudha. Sana booda haala kanaan koontiiniyuun jalaa kun isiniif ifti koontiiniyuun jettuun. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan isinii dhufa enable notifications ka jedhu ni argattu yeroo tokkoof irratti kilik gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti wantoota adda addaa isiniif fida jala kanatti save tajettu ni argatti maqaan asirratti kun asirratti wallet name jedhee maqaa Hamster Kompaatii keessan asirratti isiniif baasuu qaba jechuudha. Jala kanatti save ni jirti save gootu. Sana booda daawwattoota kiyya kabajamoo haala kanaan jechuudha hanga isin hanga harratti daladdan kunoo amma Hamster Kompaatii irratti doolaarriin hanga harratti walitti qabe jechuudha haala kanaan naaf dhufee jira jechuudha. Kun egaa waan baay'ee abdii namatti horuu fi akkasumallee waan baay'ee nama gammachiisu waan duraan dalannuun caalaa amma boodallee speediin akka dalannu yookaan saffisa olaanaan akka dalannu kan nu godhu keessa isa tokko jechuudha. Hamster Kompaatiin baay'ee jechuudha kan waan guddaan eegamaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Waan baay'ee bakka itti eegamu olitti jechuudha qabatee akka dhufaa jiru abdii guutuu nutti horee jira jechuudha. So kanaafuu jechuudha maallaqa kan akkamitti keessaa baafan namoonni baay'een gaafii kan na gaafatan akkamitti keessaa baafatuu dandeenye jettanii kan na gaafatantu irra baay'eedha. Mee osoo gara sanitti isin hin dabarsin amma kuni kan asirratti argitan kuni fakkeenyaaf kooyina gara Hamster Kompaatii irratti walitti qabanne jechuudha. Profit per hour nu achirratti kuufanne jechuudha. Akkamitti gara maallaqatti yoo jijjiirame profit per hour keenya gara maallaqatti yoo jijjiirame meeqa nuuf ta'a jedhullee isiniin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Profit per hour Hamster Kompaatii irratti hanga har'aatti walitti qabatan jechuudha gara doolaaratti yoo jijjiiramu meeqa akka ta'u jechuudha salphumatti toon keebarii keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kana ilaaluuf asirratti gadi buutanii jechuudha Prosser ka jedhutu ni argattu jechuudha kunoo dhuma irratti gara harka bitaatti jechuudha gara harka mirgaatti jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha bakka nan xiyyaan isin argisiisu kana. Sana booda haala kanaan isinii dhufa daawwattoota kiyyaa suuta jettanii ol harkistu jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii diidoos tajettu tana ni argattu jechuudha kunoo asirratti yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha mallattoon goldii ta'e irra jirtu tanaa jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha select ta'aa jira ni eeggannaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda ammallee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirratti maal isiniin jedha enable notification isiniin jedha asirratti illee connect wallet keenya sanii walirratti connect godhaa isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu isin maal gootan daawwattoota kiyya asirratti connect wallet ka jedhu kana hin tuqinaa jechuudha. Maal gootanii X-nas jirti X tana cuqaastanii keessaa baatu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa opshinoota adda addaa qabatee isinii dhufa jechuudha. Dhuma irratti gadi buutanii isin jala kanatti jechuudha fakkeenyaaf opshinoota jala kana jiran kana keessaa jechuudha swipe bakka jettu tana ni argattu jechuudha kunoo bakka nan xiyyaan isin argisu kana yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Asirratti qabxii lama qabatee isinii dhufa jechuudha. Firoon bakka jedhu kanaa fi tuu bakka jedhu kana irratti jechuudha kan itti jijjiiruu barbaadanii fi akkasumallee waan asirratti isin kaayyatu barbaadan fakkeenyaaf Hamster Kompaatii barbaadanii miti asumarratti toon ka jedhu kana irratti yeroo tokkoof ni cuqaasu jechuudha. Bakka firoom jettu jalatti jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti jechuudha amma kan nu barbaadnu Hamster Kompaatii waan taateef akkeessa hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan isin barbaadan Hamster Kompaatii qofa osoo hin taane jechuudha kiriptoowwan isin fakkeenyaaf hanga daladdan irratti kan liistiin ta'in jechuudha asirratti ilaaluu barbaadan as keessa ni filattu. Ani ammaaf jechuudha Hamster Kompaatiin barbaade waan ta'eef akkeessa hin jiru gubbaa kanarratti bakka sarchii kanarratti osoo hin dogongorin jechuudha Hamster jettanii ni barreessitu jechuudha kunoo amma yeroo isin barreessan jechuudha Kompaatii sanirrallee dhiiftan rakkoo hin qabu jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa jechuudha toon Hamster ka jedhu kunoo asirratti ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan asirratti isiniif dhufa jechuudha. Bakka gadii kanarratti illee jechuudha fakkeenyaaf kan itti gurguruu barbaadan yookaan maallaqa garamitti akka isin jijjiiruu barbaadan jechuudha jala kanaan jechuudha zeeroo jiraami asirratti illee ni cuqaastu jechuudha. Asirratti cuqaastanii filattu jechuudha. Ani ammaaf irratti cuqaasa yeroo tokkoof sana booda haala kanaan asiin naa dhufee jechuudha amma as keessaa ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf kan itti gurguruu barbaadan yookaan doolaara haa ta'u dinaara haa ta'u karaa barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Ani amma fakkeenyaaf kan itti jijjiiruu barbaade USDT ka jedhu kanaa jechuudha. Kanaafuu isarratti nan cuqaasaa jechuudha. Yeroo irratti cuqaafne haala kanaan jechuudha amma reedii godhannee jirraa jechuudha. Sana booda maal gootanii fakkeenyaaf profit per hour jedha kan asirratti ilaaluu deemnu kun jechuudha miliyoona tokko yoo qabaatan jechuudha jala kanatti zeeroo isiniin jedhaa jira. Bakka inni zeeroo jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha miliyoona tokko asirratti ni barreessitu jechuudha. Haala kanaan jechuudha daawwattoota
kiyya yeroo isin gubbaa kanatti miliyoona tokko barreessitan jechuudha jala kanatti meeqa akka ba'u kunoo haala kanaan jechuudha fidee asitti nuuf kaayaa jechuudha daawwattoota kiyya salphumatti jechuudha haala kanaan isin fakkeenyaaf miliyoona 2 qabaatuu dandeessan Prophet per hour sanii olillee qabaatuu dandeessanii jechuudha fakkeenyaaf miliyoona 3 illee yoo qabaatan jechuudha haaluma kanaan asirratti barreessitu jechuudha daawwattoota kiyya yeroo isin haala kanaan barreessitan jechuudha jala kanaan automaatikaalii jechuudha ufii isaatiin hanga inni itti jijjiiramu doolaara hangamitti akka jijjiiramaa jiru jechuudha isiniif baasaa jechuudha haala kanaan gatii inni itti isiniif gurguramaa jiru jechuudha laaluu ni dandeessu jechuudha egaan daawwattoota kiyya kabajamoo namoonni hangammatti Hamster Compatii maayin godhaa jirtan jechuudha yeroo gabaabaa keessatti immoo akka eebbifamee liistii ta'uu abdii guutuu qabnaa jechuudha kanaafu jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha waan dalagdan jechuudha ilaaltanii abdii ufitti godhuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo dhuma irratti waan tokko adda baasee kan isinitti himuu barbaaduutu jira Hamster Compatii irratti akkamitti maallaqa keessaa baafana kan amma fakkeenyaaf asirratti isin argisiise kana ati amma dalagattee jirta keessaa baafatuu dandeessa akkamitti keessaa baafata jettanii yoo na gaafatan jechuudha daawwattoota kiyya Hamster Compatii kooyinni fakkeenyaaf amma asirratti kuni hanga inni itti gurguramaa jiru fakkeenyaaf gaafa inni liistii ta'ee yookaan eebbifamee taaptaabiin kun ni dhaabbata jechuudha akkuma tana dura jechuudha noot kooyinii jessan namoonni dalagdanii beektanii beektu jechuudha ni dhaabbata jechuudha taaptaab godhuun gaafa san jechuudha ni gurgurama wanni gaafa san inni itti gurguramu lafa isiniif kaayee jira malee isinitti himee shallagee lafa isiniif kaayee malee amma keessaa baafatuu hin dandeessani jechuudha doolaara amma keessa jiru kanaanii keessaa baafatuu hin danda'u jechuudha gonkumallee maaliif hin eebbifamnee jechuudha amma dura jechuudha hin eebbifamne ilaalcha keessa jira kanaafuu obsaan eeggatuu qabdanii namoonni asirratti liistii ta'ee eebbifamee maallaqa keessaa baafadhaa gurguradhaa jedhee asirratti immoo gara tiktaakatii fi gara yuutuubii illeetiin ijoollee baay'ee tan barsiistu hin argaa jechuudha garuu wanti kun hundinuu dhugaa miti jechuudha daawwattoota kiyya wanta dhugaa ta'e hundaa osoo nurraa hin dhaggeeffatiin ufii keessanii dhattanii ilaaluu hin dandeessan eessa dhannee ilaalla yoo jettan waanuma kamiyyuu waan importantii ta'e kan isaan gadhiisantu jira jechuudha fakkeenyaaf community isaan irra dhattanii jechuudha gara telegiraamaatiin jechuudha community Hamster Compatii irra dhattanii jechuudha ilaaluu ni dandeessanii jechuudha guyyaa guyyaan achirratti gadhiisanii jechuudha waan haaraa jiru hundaa jechuudha isinuma bira jira wanni hundinuu naman gaafatina naman eeggatina bilbila harkaa qabdaniin ilaaluu dandeessanii jechuudha warri waa barsiisullee bakka biraatii waa hin fidu jechuudha waanuma kaampaaniin gadhiise fidee gurra keessaniin gaa jechuudha so kanaafuu hin shawwadamina qalbii keessanillee gaman of hin godhinaati obsaan hanga inni eebbifamu eeggatuu qabdanii jechuudha daawwattoota kiyya salphumatti jechuudha haala kanaan jechuudha Hamster Compatii keessan jechuudha taaptaabii godhatan hanga irratti kooyina walitti qabatan hundaa'u meeqa akka bahu ilaaluu ni dandeessan jechuudha fakkeenyaaf amma kana asirra jiru kun jechuudha daawwattoota kiyya kan hanga irratti ani taaptaab godhee jechuudha kun gaawaa baay'ee miti jechuudha daawwattoota kiyya kanaafu haala kanaan jechuudha waan hundaa'u laaltanii adda baafatu ni jechuudha daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafne kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdiin qaba namoonni chaanala Oromaaniif haaraa taatanillee subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa yaada dabalataa akkasumallee barnoota dabalataa yoo barbaadan linkii telegiraama keenyaa irra cuqaasaa chaanaaluma kana jala jira jooyin godhaatti achirratti seenaa gaafii barbaadan nuuf dhiyeessuu ni dandeessu jechuudha barnoonni irra isiniif qabannee dhufne asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa